Hordoftoonni TV amantoota Tullumoochaa kan taatan amma sa'aatii kana istuudiyoo keenyarraa sagaleen isin darbuu mata duree yeroo mara gammaduudhaaf kan jedhu Filiiphos afur gubbaa isa jedhu qabannee isin dhiyaanneerra. Macaafa qulqulluu keessaa Filiiphos afur nan dubbisa akkana jedha. Yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa ammas irra deebi'ee nan jedha gammadaa. Yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa irra deebi'een jedha gammadaa. Iddoo kanatti irra deebi'ee gammadaa gooftaatti gammadaa. Yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa. Gammachuun keessan gaaf nyaattan, gaaf dhugdan, gaaf isin ijate, gaaf ijaarratan otoo hin taane yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa. Amma istuudiyoo keenyarraa akkasii darbu fagoof dhiyoodhaa ibsanii kana kan dhaggeeffatan marti keessan biyya kamiyyuu jiraadha. Akka sagalee kana dhaggeessaniin wantoota amma dhageessan hojiitti akka hiiktan abdiin qaba. Yeroo hunda gammaduudhaaf wantoota isin gochuudhaan maltan isinitti himna. Yeroo hundumaa yeroo nyaattanis, yeroo dhugdanis, yeroo sooromtanis, yeroo yoomtanis gammachuu gargar hin cinne akka gammaddaniif wanta isin gochuudhaan maltanan isinitti hima dhaggeeffadha. Yeroo mara otoo gargar hin kutiin gammaduudhaaf maal gochuu qabna isa jedhu tokko yeroo hundumaa gammaduudhaaf jireenya kee keessa wantoota iddoo guddaa laattuu fi akka nama bara baraan jiraatutti karoorfadhu. Akka amma waan duututti immoo gammadi hojjedhu. Yeroo hojjettu akka waan bara baraan jiraattutti yeroo jiraattu gammachuu guutuu akka waan bara baraan jiraattutti hojjedhu. Akka hamma yookaan akka amma waan har'a duututti immoo gammadi. Yeroo hojjettu bara baraan namoonni nasi argan akka waan hin duunetti si haa ilaalan. Yeroo hunda hojjechuu kee. Ati garuu yeroo gammaddu immoo hojii sanatti jechuudha. Akka amma waan duututti itti gammadi. Yeroo mara namoonni hojii bichaarratti yeroo isaa dabarsanii gammachuun qaban. Kanaaf ani immoo dhaamsa kana kan istuudiyoo kanarra isaanii kan si dabarsaa jiruu fi yeroo hojjettu akka waan bara baraan hojjettutti amman du'atti hojiin isiin kana akka waan bara baraan jirattu hojjedhu amma akka waan duututti immoo gammadi. Lama gammachuu ariitee akka hin qaqqabne beekiiti wantoota akka gammachuun si ari'anii si qaqqaban godhan hojjedhu. Gammachuu fiigdeen qaqqabdu akka gammachuun fiigee si qaqqabu garuu gochuu dandeessa. Gammachuun akka mana kee dhufuu fi wantoonni ati gochuudhaan maltu waan baay'ee waan jiruu fi fiigeen gammachuu qaqqaban jedhiin akka waan gammachuun fiigee si qaqqabutti sammuu keessa amansiisi. Gammachuun akka waan mana kee dhufaa jirutti gammachuun akka waan gara gola kee iyyaafachaa jiru manni isaa eessa manni ishii eessa akka waan jedhee nama iyyaafachaa jirutti akka waan gammachuun balbala reebaa jirutti dhaggeeffadhu. Fiigeen qaqqabattuuf hin dhiphisiin. Garbalee baratanii, garbalee nagadanii, garbalee birrii qabatanii gammadan. Ati sammuu kee kanaan amansiisi. Inni gara biraa gammachuudhaaf ulaagaan kaa'in. Gaafan baradhee digirii maastersii fixeen gammadaa, gaafan mana ijaarradheen gammadaa, gaafan fuudheen gammadaa, gaafan sooromeen gammadattee ulaagaan kaa'in. Isaan kana too eeguu namoota baay'ee dulloome. Otoo gammachuu wajjin argin yeroo baay'ee dulloome. Ati ulaagaa kana guuttadheen gammadan jedhiin. Yeroo mara gammaduudhaaf ulaagaa kaa'uu hin baay'isiin. Inni gara biraa yeroo mara gammaddee jiraachuudhaaf karoora qabaadhu. Namni karoora qabu waan hojjetu beekaa, iddoo oolu beekaa, iddootti baasii baasu beekaa, eenyu wajjin akka oolu beekaa, biyya kam akka oolu beekaa, haala kam keessa akka oolu beekaa. Karoora qabaadhu. Yeroo mara gammaduudhaaf karoora qabaadhu. Karoora of jalaan balleessiin, karoora qindeeffadhu taa'e. Jireenya kee keessatti karoora wajjin wal qabsiisee barumsa marsaa itti aanutti gubbaa si fidee si qabadhee ni yaadaatiin karoora kee yeroo hunda karooraan socho'i karoora qabaadhu. Inni gara biraa fayyummaa keef iddoo kenni. Fayyummaa keef yeroo iddoo kennitu qaamni kee fayyaa gaafate ilkaan kee rigattee uffannaa kee uffattee wantoota qaama kee miidharra of eegdee nyaata yeroo isaa eeggate nyaattee barumsa sadarkaa isaa eeggate barattee hiriyaa sadarkaa isaa eeggate gaafa jiraatu fayyummaa kee kanaaf iddoo laadhu. Fayyaa qabaatteen nama hunda guddu fayyummaa qabda. Fayyummaa qabaatteen ati gammachuu qabda. Namoota gizii amma kana yoo hordoftee ilaalte dhibee gosa ati sammuu keetti yaaddee hin beekne dhibeen akkasii lafarra jiraattee kan hin beekne sitti haasa'u. Ati garuu fayyummaa kee kanaaf iddoo laadhu. Nyaata madaalawaa amma argattetti jechuudha. Qilleensa madaalawaa, haasaa madaalawaa fayyummaa kee kana duukaa jiraachuu kan danda'an fayyummaa keef iddoo laadhu. Inni gara biraa
gammachuudhaaf sababa barbaade. Maal godheen gammada yoo maal godheen gammada itti sababa barbaade malee gammachuu kee jeequudhaaf sababa garaagaraa hin barbaadin. Gammachuudhaaf sababa barbaade. Inni dhuma inni si gorsee xumuru maa inni adeemsa adeemaa jirtu jaaladhu. Jibbaan deemin ofitti gungumaan deemin ofitti gungumaan hojjetin ofitti gungumaan barsiisin ofitti gungumaan tajaajilin adeemsa kee jireenya kee keessatti gammadaa jaaladhu. Sirriin deemaa jira. Sirriidha bu'aanaa buusa jedhe adeemsa kee jaaladhu. Walumaa galatti yeroo mara gammaduudhaaf waan ati gochuudhaan maltu keessaa tokko akka waan bara baraan jiraatutti hojjedhu akka amma waan duutuutti gammadi. Lama yeroo mara jireenya kee keessatti gammachuu ari'een qaqqaba jetteen fiigin akka gammachuun mana kee seenuuf haala mijeessi. Sadi gammachuudhaaf ulaagaan kaayin ulaa gammachuutti mana kee galu qopheessi. Afur fayyummaa keetiif iddoo guddaa laadhu. Fayyummaa keetti gammadi nama guutuu keetti gammadi. Inni dhumaan adeemsa kee jaaladhu. Barumsa biraan deebiin walitti dhufnaa. Shalom.